Hashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo baga jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha oduu har'aaf qindeeffanneen isinitti hima oduu waliin Allalisaa Alamuuti. Ayyaanni fannoo hordoftoota amantii kiristaanaatiin akka guutuu biyyaatti kabajamee oole. Ayyaanichi hordoftoota amantichaan kadhannaa fi sagadaan kan kabajamee oole waggaa ta'u hordoftoonni amantaa Ortodoksii, Kaatolikii fi manneen amantaa gamtaa Wangeelaa sirnoota garaagaraan ayyaana fannoo ayyaaneffachaa oolani. Hordoftoonni kunniin Yesuus Kiristoos dhala namaa cubbuurraa fayyisuuf wareegama fannoo irratti fannifamuun taasisee yaadachuuf barnoota hafuuraa kadhannaa fi sagadaan yaadachaa oolaniiru. Ayyaanni kun guutuu addunyaatti hordoftoota amantichaan sirna ho'aadhaan kan kabajamaa jiru ta'uunis beekamaadha. Hooggantoonni amantaa kiristaanaa uummatni ayyaana Faasikaa waggaa kabaju lammiilee sababoota garaagaraan rakkoof saaxilaman gargaaruun barbaachisaadha jedhani. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas, Phaaphaasiin mana amantaa Kaatolikii Kaardinaal Birhaana Yesuus Suraafelii fi barreessaan mana maree hordoftoota manneen amantaa Wangeelaa Itoophiyaatti lubni Darajjee Jambaruu ayyaana Faasikaa dilbata dhufu kabajamu sababeeffachuun hordoftoota amantaa kiristaanaaf ergaa baga geessanii dabarsanii. Ayyaanichi ayyaana gammachuu, badhaadhina, jaalalaa fi fayyaa akka ta'u hawwinas jechuudhaan abbootiin hooggantoota amantaalee dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Hawaasni kiristaanaa ayyaana kana wayita kabaju lammiilee sababoota garaagaraan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun rakkoof saaxilamaniif deeggarsa barbaachisu akka taasisan waamichas dhiyeessaniiru. Dabalataan qajeelfamoota weeraraa vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf bahee hojiitti hiikuu akka qabanis ibsaniiru. Ayyaanni hiikaa yookaan ayyaanni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dilbata dhufu hordoftoota amantaa kiristaanaan akka guutuu biyyaatti ni kabajama. Wayita ayyaana kana hawaasni iddoolee dhaabbilee amantii, gabaa fi tajaajila geejjibaatti weeraraa COVID-19 of eeggannoo taasisuu akka qabu ministeerri fayyaa beeksise. Wayita ammaa facaatiin weeraraa vaayirasii koronaa haalaan babal'achuu isaan rakkoo fayyaarra darbee qaala'insa hawaasummaa fi dinagdee ta'aa jiraachuu ministeerri fayyaa Dr. Liyaan ibsaniiru. Weerarichi erga Itoophiyaatti mul'ate haga ammaatti namootni 200,000 fi 55,000 ol vaayirasichaan qabaman keessaa lubbuun namoota 3,658 darbuun himamee jira. Namoonni 945 ammoo wallaansa yaala cimaa keessatti kan argaman waggaa ta'u wayita kabaja ayyaana hawaasni idilee dhaabbilee amantaa, gabaa fi tajaajila geejjibaatti weeraraa COVID-19 of eeggannaa cimaa taasisuu qabaa jirani. Lammiileen ulaagaa talaallii guutan talaallii akka fudhatan Dr. Liyaan waamicha kan dhiyeessan waggaa ta'u ogeeyyii yaala fayyaa wareegama kaffalaa jiranis galateeffachuudhaan ergaa baga geessanis dabarsanii jiru. Daawwattoota keenya oduu ayyaanaa keessaa gaafa baanu ammoo Koreen maayikiroo dinagdee biyyaalessaa haala waqtawaa irratti ibsa laatanii. Rakkoon Itoophiyaa walxaxaa fi siyaasni dinagdee waliin dippiloomaasiin dhimmoota hawaasummaa waliin walitti hidhaminsaa cimaa ta'uu ibsanii. Akka ibsi kun ifoomsutti Itoophiyaan baroota darban guddina itti fufaa galmeessitus guddinichi daandii sirriin kan hin dhufne waan ta'eef hanqinni qulqullinaa rakkoo olaanaan ishee mudateera jedhani. Sababa kanaan oomishtummaan daran gadi bu'aa fi lammiilee guddinicharraa fayyadamoo ta'an akka yaadametti galma hin geenye jedhame. Hammi guddinaa galmaa'e jedhame ibsamaatii ture sababa dhiibbaa idaatiin akka itti fufuun dadhabames ibsa isaaniitiin koreen kun ifoomsaniiru. Yeroo ammaa haga tokko dhiibbaa idaa keessaa ba'uun mataa ol qabachaa jiraachuu Itoophiyaa ibsuun dinagdeen sababa sharafa alaan dhaabbachuu irra ga'ee yeroo turetti ammaan socho'uun daran ulfaataa ta'eera jedhani. Projektoonni gurguddoon kanneen akka hidha haaromsaa fi warshaalee sukkaaraa gufuu guddaan isa quunnamee ture gamaggama olaanaa taasifameen yeroo ammaa saffisaan hojii irratti argamaa jedhameera. Gama dinagdeen dhimmoota hudhaa ta'aniikuuf tattaaffii taasifameen dinagdeen addunyaa heddumminaan zeeroo yommuu ta'u dinagdee biyya keenyaa garuu rakkoowwan turan dandamachuun guddina argamuu danda'u galmeesseera jedha ibsichi. Qormaatawwan namtolchee fi uumamaan mudatan dandamannee rakkoo qaala'insa gabaa hawaasa keenya balaarraa akka hin buusne gochuuf guyyaa qormaatawwan kunniin mudatanii kaafnee murtoowwan barbaachisoo ta'an hunda fudhachaa turreerraa jedhu. Yeroo ammaa biyyattiin diinota biyya keessaa falaan dhiphattee yeroo jirtu kanatti tokkummaan dhaabbannee wal gargaaruun dinagdee biyya keenyaa balaarraas haa baraaru jechuun koreewwan dinagdee kun ibsa isaanii keessatti tuqaniiti jiru.
Oduu biraatiin ammoo ramaddiin barattoota bara 2013 qormaata kutaa 12ffaa qoramuun qabxii galumsa yuunivarsiitii argatan galumsi yuunivarsiitii isaanii ifoome. Yuunivarsiitiiwwan haga eebilaa 30 bara 2013tti guyyaa barattoota itti simatan kan ifoomsan waan ta'eef barattoonni qophii barbaachisu akka taasisan ministeerichi yaadachiisuun ragaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa irraa argan ni addeessa. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Oduu biyya alaatti hoggaa ceenu ammoo mootummaan keenya waa'ee mooraa baqattoota biyyattii keessa jiru ilaalchisee amma murtee irra ga'ee jira jechuun eejensii dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himuun isaa dhaga'ame. Dabalataa oduu kana Sooniyaa Muhammad akka itti aanutti qindeessiteetti. Mootummaan ejjennoo isaa akka UN'if ibseetti mooraawwan baqattootaa gurguddoo biyyattii keessa jiran Dadabii fi Kaakumaa waxabajjii 30 bara 2022 guutumatti akka cufuudha. Ministeerri dhimma biyya keessaa Feerid Maatihang erga kaleessaa kamisaa koomishinara ejensii dhimma baqattoota UN Filippo Grandi dubbisanii booda ejjennoo mootummaa isaanii kana ibsan. Maatihang akka jedhanitti gareen qondaaltota mootummaa Keeniyaa fi UNHCR waliin ta'uun adeemsa cufiinsa mooraawwan kunneenii caamsaa 5,2022 akka eegalu saffisaan ni hojjetu. Mooraawwan cufuu waliin wal qabatee karoorri jiru baqattoonni fedhiidhaan akka gara biyya isaanii deebi'an keessattuu kanneen bahaa Afrikaa irraa ta'anii immoo eeyyamni hojii yookaan jireenyaa akka kennamuuf haala mijeessuudha. Mootummaan Keeniyaa bitootessa darbe keessa UN mooraa baqattoota kanneen akka cufuuf akeekkachiisa guyyaa 14 kennee ture. Mooraawwan baqattoota Dadabii fi Kaakumaa keessa baqattoonni hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Suudaan Kibbaa, Diimokiraatik Riippaabilika Koongoo ta'an 400 caalan ni argamu. Keeniyaan waggaa 30 oliif baqattootaaf da'oo taatee jirti. Mootummaan kanaan booda akkaataa istaandaardii qabiinsa baqattoota kaa'ameen baqattoota kanneen keessummeessuu akka hin dandeenye himee jira. Qondaalli ministeera dhimma biyya keessaa Kaaraaj Kipitoo murtee mooraawwan baqattoota Dadabii fi Kaakumaa waxabajjii 30 bara 2022 cufuuf darbe dantaa biyyaa fi lammiilee Keeniyaa eeguu irratti hundaa'eeti jedhan kan gabaasee BBCdha. Gamtaan Awurooppaa Eertiraa keessatti dameewwan gargaarsaa 9 irratti hojjechuuf karoorfatee ture maallaqa yuuroo miliyoona 121 ta'u Eertiraa keessatti hojiiwwan piroojeektii garaagaraaf hojjechuuf murteessee ture. Haa ta'uutii malee garuu maallaqni gamtaan Awurooppaa Eertiraaf kennuuf ture yuuroon miliyoona 120 ta'u biyyoota biroof akka dabarfamee kennamu yaadi dhiyaate. Abboo Maqaasoo dabalata qaba. Gamtaan Awurooppaadhaan Eertiraaf maallaqa kennuuf ta'u biyyoota birootiif akka oolu ibse. Gamtaan Awurooppaadhaan Eertiraaf yuuroo miliyoona 120 ta'u biyyoota birootiif dabarsee kennamuuf akka ta'u yaadni akka dhiyaatedha. Gamtichi hojiiwwan garaagaraa Eertiraa waliin hojjechuudhaaf waliin karoorfatee raawwatamuu dhabuurraa kan ka'e maallaqni dhimma kanaaf ramadamee gara dhimmoota biroota akka darbuu fi yaadni dhiyaachuu gamtichi dameen hariiroo idil addunyaadhaan madda oduu BBCtti himeetti jira. Haala kanaan maallaqni yuuroo miliyoona 120 ta'u kan Eertiraaf ramadamee ture gara biyyoota biroota akka dabarfamu yaadni jedhu dhiyaacheera jechuun jaarmiyaan kun ibseetti jira. Gamtaan Awurooppaadhaan onkololeessaa bara 2018 irraa eegalee haala siyaasa Eertiraa fooyyessuuf guddinaaf diinagdee biyyattii cimsuu fi fooyya'insa qabiinsa mirga namummaa biyyattii mirkaneessuuf jecha Eertiraa waliin hojjechuuf karoorfatee akka turedha. Kana malees nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti bu'ee akka fiixaan bahu biyyoonni lamaan waraana qofa osoo hin taane diinagdee isaanii akka walitti hidhatan akkasumas biyyoonni kunniin fuula isaanii gara hojii misoomaa deebisuun hiyyummaa keessaa akka ba'aniif akka hojjetu gamtaan Awurooppaa karoorfatee akka turedha. Maddi oduu kun kan ibsu. Gamtaan Awurooppaadhaan Eertiraa keessatti dameewwan gargaarsaa 9 irratti hojjechuuf karoorfatee wixineen dhiyaate irratti hundaa'uudhaan miseensota gamtichaa maallaqa yuuroo miliyoona 121 akka Eertiraaf ramadu raggaasees kan ture. Haa ta'uutii malee eebila 26 bara 2021 walgahii geggeeffame irratti gamtaan Awurooppaa damee dhimma fandii Afrikaa maallaqa Eertiraaf ramade kun gara biyyoota biroota akka dabarfamu yaada dhiyeessanitti jiru. Miseensi gamtichaa hundinuu yaada kanarratti
irratti yoo walii galanii maallaqni kun gara biyyoota birootti naanneeffamu jechuudha. Maallaqni Eertiraaf ramadamee gara biyyoota akka naanneeffamuuf yaadni kan dhiyaate osoo lolli naannoo Tigraay keessatti hin eegalin dura ta'us loltoonni Eertiraadhaan lolicha keessatti hirmaachuu isaanii ammoo garuu murtee dabarfamu kanarratti dhiibbaa guddaa akka qabaatudha maddi kun kan akeeku. Gamtaan Awurooppaadhaan damee hariiroo biyyoota addunyaa akka ibsutti maallaqni Eertiraaf kennamaa ture keessaa yeroo miiliyoona 18 kan ta'u lammiileen Tigraay keessaa buqqanii Suudaan keessa jiraniif akka kennamu yaadni dhiyaateera. Dabalataanis yeroo miiliyoona 65 kan ta'u ammoo ce'umsa dimokiraasii Suudaan deeggaruuf akka ooludha. Rakkoo beelaa hamaa Suudaan kibbaa mudatee furuuf ammoo yeroo miiliyoona 20 akkasumas namoota ba'a Afrikaa keessaa buqqanii fi godaananii deeggaruudhaaf yeroo miiliyoona 20 akka ramadamudha kan gaafatame. Eertiraan dhiittaa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamuuf biyyoota Awurooppaa fi biyyoota addunyaa birootiin akka qeeqamaa kan turte yoo taatu amma immoo loltoota ishee Tigraay keessa seenuun wal qabatee mormii cimaan ishee mudateetti jira. Koomishiniin dhaabbata Gamtaa Afrikaa haala ajjechaa pirezidaantii Chaad Idris Deebii irratti kan raawwatamee fi haala qabiinsa mirga namummaa irratti qorannoo akka taasifamu garee qorattootaa gara Chaaditti erguun isaa dhaga'ame. Girmaa Guddisaa akka itti aanutti qindeeffateera. Arrived Thursday in N'Djamena, Chad, on a 7-day fact-finding mission to assess the situation in the country. Ajjecha President Chad Idris Deebii hordofee Koomishiniin Gamtaa Afrikaa garee qorattoota kamisa darbee gara Chad erguun qorannoon akka taasisan ergee jira. Gareen qorattoota kunniin haala ajjecha President Idris Deebii qorachuun akkasumas biyyattii gaagama siyaasaa keessaa baasuun gara sirna bulchiinsa dimokiraatawaatti akka ceetu qorannoo isaanii cimsanii ni hojjetu jechuun eeggamaa jira. Qorannoon kunis guyyoota 7 keessatti akka xumuramu garee qorattoota kanaaf Koomishiniin Gamtaa Afrikaa ergama guddaa kenneefii jira. Ajjecha pirezidaantii Chaad Idris Deebii booda ilmi isaanii Jeneraal Mohamed Idris Deebii aangoo qabachuu isaanii hordofee akkasumas mootummaan ce'umsaa waraana akka hoogganan muummee ministeera duraanii Albert Pahami Padakee aangoo kennuun isaanii kan yaadatamudha. Hokkara biyyattii keessatti uumamaa jiruu fi haala qabiinsa mirga namummaa maal akka fakkaatuu fi ragaa qabatamaa mana maree nageenyaatii fi gabaasuu akka qabanis himamee jira. Ragaan kunis kan dhiyaatu qorannoo isaanii akkuma fixanii yoo ta'u gareen qorattoota gara Chaaditti ergama isaanii haalaan akka xumuran Koomishiniin dhaabbata Gamtaa Afrikaa himee jira. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii ammoo mootummaan Chaad sababa mootummaa ce'umsa waraanaatiin hoogganamaa jirtuuf Chaad Gamtaa Afrikaa keessa akka baatu qeeqa isaanii yommuu kaasan heerrii fi seerri biyyattii yoo hin kabajamne qaamni yeroo ammaa kana aangoo qabatee jiru fonqolcha mootummaa akka taasisee jiru gaaffii hin qabu jechuunis muufii isaanii dhageessisanii jiru. Dabalataanis pirezidaantii Idris Deebii karaa kallattii lixa Chaaditiin loltoota mootummaa fi garee loltoota mormitoota waraanaa taasifameen lubbuun isaanii akka darbee jirus himanii jiru. Gareen qorattoota gara Chaaditti ergamuu isaanii hordofee mormitoonni biyyattii magaalaa N'Djamena keessatti mormii isaanii dhageessisanii jiru. Hooggantoonni biyyattii akka himanitti namoota mormii isaanii dhageessisuuf bahan keessaa guyyaa kibxataa yoo xinnaate lammiileen Chaad lakkoofsaan 6 ajjeefamuu isaaniis himanii jiru. Kan gabaasee African News. Who died on Tuesday in banned protest against the junta, according to the authorities. Eenigaa kabajamoo daawwattoota keenya oduun arraaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turanii oduu waliin allalisaa alamuun ture. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu daawwadhaa.